Egaa uummanni keenya aartiin keenya qofa osoo hin ta'in uummanni keenya waggaa dheeraadhaaf qabsoo keessa ture. Karaan itti qabsaa'u tokkos immoo piroofeeshinii kanaan ture. Artistoonni Oromoo harki caalani piroofeeshinii isaaniitiin qabsoo saba isaanii utubuudhaan beekamu. Kanumaanis immoo artistoonni aarsaa ta'anillee jiru. Ati hin beektaa kan achi buuteen isaaniillee dhabame hedduudha. Bu'aa bahii sana keessa darbameetu guyyaa har'aa kan qabame. Guyyaan eebba hiriyaa kiyyaa Galaanaa Gaaromsaa kun gaafa guyyaa hagayyaa 4 godhamu kuni callifamee qofa miti kana Finfinnee kana keessatti magaalaa eebbisaa addunyaan itti ajjeefamedha. Waa baay'ee of keessaa qabe jechuudha. Sagantaa akkasii artistiin Oromoo magaalaa Finfinnee kana keessatti qopheessuudhaaf callifameetuma waan hundumtuu mijatee miti. Guyyaan akkasii kun kan qaqqabame aarsaa hedduutti itti kaffalame waan ta'eef uummanni keenya gaafa guyyaa akkasiis haa ta'u aartiin Oromoo akka inni guddatuu fi dirqamni artisticharraa qofa osoo hin ta'in uummatarraas hin jira jechuudha. Uummanni immoo akkaataa kamiin gochuu qaba isa jedhuuf dhugaa haasa'uudhaaf karaa gama kiyyaatiin uummanni keenya artistoonni keenya waan gaarii qabatanii yoo dhufanii fi karaa gama hundaati waan rakkina qabu natti hin fakkaatu. Garuu artistii Oromoo fi uummanni Oromoo kanaan dura dhugumatti kaffalees haa ta'u bilisaan akka salphaatti wal argee waliin bohaaruudhaaf yookaan immoo waliin bashannanuudhaaf carraan hin turre isa jedhu gaaffiin inni guddaan. Kun guutumaan guutuutti hin turre yoo jiraates immoo akka siistamichi barbaadutti malee akka artistichii fi uummatichi wal barbaadutti hin turre waan ta'eef inni kun calqabbii gaariidha jedheetiin amana. Gara fuuldurattis waan nurraa eegamus nutis uummata keenyaaf gumaachuudhaaf hojii kanaan dura hojjennee caala nu eeggata. Uummanni keenyas immoo sadarkaa nuti hojjennee nu simachuun immoo dirqama qaba jechuudha.